garuu vaayirasii qaba. Waajjira mootummaa jeessaa jira. Hattuutti galcheetti. Rakkooleen bulchiinsa gaarii Oromiyaa keessatti mul'atan uummata dheekkamsiisuudhaan mirga isaa kabachiifachuuf yeroo adda addaatti addabaabayitti akka ba'uuf dirqisiisanidha. Dinagdeen garmalee kufee jira. Kunis maaliif mirkanaa'oo jedhame naannoo keenya keessatti dargaggoonni miliyoona 6 ol hojii hin qabu. Kana keessatti dargaggoon abbaa lafaa miti, humna qaba, sammuu qaba. Isaan gargaaramee of jijjiiree biyya jijjiiruuf carraa argachuu hin dandeenye. Kanaaf muufiin babal'achaa dhufee jira jechuudha. Maakiroo ikoonomii sadarkaa dinagdee guddaas gaafa laalu namni amma kana hojiin qabu jechuun kufaatii guddaadha. Jaartiin takka an buddeena gurguree ilmaan kee gurguree barsiisa digirii qabdi ijoollee 2 tamarsee qaba. Lammaffaa sirna dimokiraasii babal'isuu guddisuudhaaf yaadni sun sadarkaa itti yaadamu guddatee uummanni yaada isaa karaa bilisa ta'e ibsatee rakkoo hiikuuf hirmaannaa isaa gama hundaan guutuu gochuuf haalli ture mijataan ture. Rakkooleen sun akka hiikamaniif filmaata qabu hundattis fayyadamaa ture. Kunis naannichatti haala olaanaadhaan haaromsi akka barbaachisu taasiseera. Haaromsi dhaaba keenyaa, haaromsi naannoo keenyaa kan barbaachiseef mul'ata ganamaa, kaayyoo ganamaa qabannee kaanisan galmaan gahuu rakkannee uummata qabsoof nu gammachiisuu dadhabne mufannoo keessa waan nu gashaa tureef haaluma kanaanis haaromsa sanarraa ka'uudhaan hojmaatonnii fi sagantaalee haaraan hojiirra oolchuun jalqabame. Jalqabatti biiroo misooma manneeniif magaalaa Oromiyaatti gurmaa'iinsa biiroo hojjettootaaf haala hojii mijataa uumuu mijeessuun hojii isa duraati. Isa duwwaa osoo hin ta'in saayinsiin ergonomiks jechuun lafa hojii bareechuu jechuudha. Lafa hojii namni itti gammadee taa'ee sa'a 8 duwwaa osoo hin ta'in caalaa hojjetee nama gammachiisuu danda'u mijeessuudha. Adeemsuma uumama namaa, adeemsuma instituushinii gaafa uumamu akka itti deemamu kana haala mijeessitaa, nama adda baastaa, ramaddii sirreessitaa, illee injistaa, hojii keessa gashitaa, gaafa hojiin babbadaa deemu immoo seeraan gaafattaa jechuudha. Akkaataa kanaan miila lamaan dhaabbannee rakkoo hawaasaa hiikaa, haaromsi keenyas sirnaan galma ga'uu akka danda'u tattaaffii guddaa gochaa jirra. Adeemsuma kanaan itti fufnaan waggoottan dhufan keessatti haalli magaalaa naannoo Oromiyaa hin jijjiirama abdii jedhuun qabu. Inni lammaffaa tajaajila kennuu keessatti biiroon investimentii hojii guddaa hojjeta. Waggoottan darbaniif dookumentiin mana guddaa 2 guutu adda baasuuf sakatta'uuf itti gargaaramuuf kan hin tolle bal'aatu ture. Sana hunda dookumentii miliyoona 3 ol awutomeetii goonee gara siistamaatti gashuudha yaallee jirra. Rakkoota kana adda baasnee lafti nuuf waa'ee lafeetii, waa'ee eenyummaatii, waa'ee lafaa sirnaan ilaaluu qabna jennee hojii tokko ilaaluu yaallee jalqabaa lafti eenyu akka jira, akkaataa kamiin lafa kana argachuudha danda'e, lafa kanaan gargaaramee dinagdee biyyattii naannootti guddisaa jedhamu hin jirudha. Dabalataanis lafawwan misoomaaf jedhamanii abbootii qabeenyaaf kennamanii garuu immoo waggoota baay'eef hin misoomin turan qorachuu fi sirna qabsiisuun kan haaromsichaan hojjetame kan biraadha. Ammas kun lafti kun waggaa 10 qofa osoo hin taane waggaa 10 hanga waggaa 20 gidduutti waliigaltee fudhatame kaffaltii tokkoon alatti maallaqa tokko ittiin bahin tajaajila tokko sirraan oolin hamma agartan kana lafti kun tajaajila ala ta'aa jiraachuu hin danda'ama. Haaluma kanaan magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti iddoowwan sana irraa fuudhuudhaan gara baankii lafaatti galfamaniiru. Kana gaafa laallu investoroonni tokko karaa seera qabeessaa lafa fudhatanii kan gargaaraman jiru. Inni kaanis immoo
caasaas gargaaramee namoota garaagaraas gargaaramee seera alatti kan lafa fudhatee itti gargaaramu jira. Kana adda baasuudhaan naannoo Finfinnee xiqqoo achi fagaatee amma Adaamaa fa'a lafa baay'ee akka mootummaan naannoo Oromiyaa deeffatee gara baankii galchu seerri akka qabatamu godhamee danda'amee jira. Egaa lafti kun akkuma jenne hektaara 20 jechuun kaaree 200 jechuudha. Kaaree 200 tokko lafti kun kan biraa fa'aa fuutti mana jireenyaatti fudhuu kireeffame qarshii miliyoona lakkaa'amu yookiin biliyoona lakkaa'amu argamsa ture. Akka carraa ta'e lafti kun osoo irratti investimentiin ta'e dhaabbate fakkeenyaaf investimentii of danda'e kan huccuu osoo dhaabbate yookiin kanneen biroo dhaabbate hojii dhabdoota magaalaa keessa jiran qofa osoo hin taane akka biyyaatti humnaa ol tajaajila kennuu danda'a jechuudha. Hojiiwwan haaromsicha booda naannichatti hojjetaman keessaa tokkos qonnaan bultoota yeroo adda addaatti sababii investimentiin beenyaa ga'aa malee buqqaaniif beenyaa kennuu fi deebisanii qubsiisuudha. Gizee isaanitti mootummaa lafa kana nuu kennee jira nuu faqqadee jira jennaan nusi bishaan sinii baasaa mana tamaarii sinii banaa ijoollee teechanii kan hojjaa sinii uumaa jedhee nurraa fudhateeyyu. Beenyaan inni nuu kaffalaa ture immoo nuu kenne immoo kaaree keenyarra seeraan nuun kennanii sodaachisoodhaan nurraa fudhachaa jira. Birrii 11 fi saantima 6. Ani waggaa saglaniin dura 2001 irratti qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa moodeelii ganda kanarratti beekameedha. Shumburaa qonnaa xaafii qotuudhaan anan beekameedha. 2001 irratti karaa hektaara 3 irraa fudhatanii hektaara 3 honarraa fudhatan yaa abbaan qabeenyaa kuni ijoollee keessanii isinii iddoo bakka jireenyaa akkasumas immoo jiruu gaarii jiraattan jechuudhaan bakkaan buqqise. Bishaan jedhan sanis hin arganne mana timirtii jedhan sanis hin arganne hojii hin argatanii humnaan hojjetanii ta'uu hin argatan jedhanis hin argan. Duuna hin awwaalamne malee du'ee jirra ijoolleen teenya irra wajjin tapha saaqolaa jiranii qoshaashaa jiranii nu wajjin qotee bulaan lafan qabu qotatee isaan addaan fuudhuuf. Bakkuma jiru tabaararanii deemanii walii gadi kaatanii hojjetatanii bulan malee investimentiin qotee bulaa keenya irraa fudhate waa tokko irra ijoollee teenyaan goone. Suma qarshiitis waa hin beekneef qarshiin jiru sunis xiqqaa waan ta'eef nu harka harcaate moodeelii dhiisiti yeroo ammaatetti karaa ijoollee 8 qaba yeroo 6 qaba. Maalam ture ani karasii kara moodeelii saniitti irraatti deddeemee fiigee hojjechuu kanseraa hojjechuu waardiyaa kana bakka hojiin wannoodha yeroo sana kanatti jechaan. Amma egaa ka nama 192 kanaa mootummaan naannoo keenyattis bulchiisni magaalaa keenyatiif kutannoo fi xiyyeeffannaa qonnaan bulaa lafarraa buqqa'e kana hubaatii isaa arguudhaan deebiin amma namoota 192 kana laatamee jira. Kaareen 500 kennameef. Bootaa nuu kenne kanaan mootummaan baay'ee galateechinaa baay'ee tadassannee jira. Nu laaluu qabu qonnaan bulaa kana deebii deebisee fi jira keessatti nu laaluu qabu qonnaan bulaan tokko kan immoo qonnaan bulaan lafa isaatirraa buqqa'ee qabeenya waa hin qabneef pilaanii fi istaandaardii magaalaatiin han jedhu manni ijaarsi isa immoo bulchiisni magaalaa keenya keessatti nu laalee akka humna keenyatiin ijaarrachuu akka dandeenyu kana akka nu laaluu fi kan biraan fedhii mana jireenyaa naannicha keessa jiru guutuuf jiraattota waldaan gurmeessuudhaan abbaa mana jireenyaa taasifamaa jira. Keessumattuu magaalota Duukamii fi Laga Xaafooti. Kan biraan immoo biiroo misooma manneeniif magaalaa Oromiyaatti rakkoolee qabiinsaa fi kennaa lafaa waliin wal qabatan hiikuuf magaalaa Adaamaatti sagantaa paayileetii hojiirra oolchuudha. Rakkoowwan lafaa fi lafa waliin wal qabatan bu'uurarraa hiikuudhaaf rifoormii lafaa hojiirra oolchuun murteessaadha.
akka naannootti kallattii kaa'uun rifoormii lafaa hojiirra oolchuudhaaf magaalaa Adaamaa keessatti eegaluun gara magaalota biroottis babal'isuudhaaf xiyyeeffannoo guddaadhaan itti kennamee hojjetamaa jira. Rakkoowwan bulchiinsa gaarii magaalicha mudataa jiran keessaa inni guddaan rakkoowwan lafaa fi lafa waliin wal qabatan, innis rakkoo qabiinsa ragaalee qabiyyee lafaati. Biiroo keenya uummanni magaalaa baay'eensaa lafatti muufii dhageessu tokko lafa. Bulchiinsi lafaa rakkoo qaba. Waa'ee hojii dhabdummaas yoo kaasnu keessattuu kan magaalaa baay'ee ni bal'ata. Tajaajila gahaa kennu keessattis komiin guddaa kan ture, mana qopheessaa magaalaa keessatti kan ture. Ragaan lafaa bu'uura waan hundaati. Haa ta'u malee magaalota naannichaa keessatti ragaaleen qabiyyee lafaa waan hin gurmoofneef tokko faayilli abbaa qabiyyee badu, lama barbaadanii argachuudhaaf yeroo dheeraa kan fudhatu ta'uu, sadii haalli faayilli abbaa qabiyyee lafaa itti socho'u to'annaa kan hin qabne ta'uu, afur kutaan kuusaa faayilaa dhiphachuu, shan hammattuun faayilaa dulloomuu fi biinxamuu, ja'a meeshaaleen ragaa mana galmeef barbaachisan guutamuu dhabuu, torba magaalonni baay'ina faayilaa abbaa qabiyyee beekuu dhabuu fi kanaa fi kan kana fakkaatanidha. Kun immoo kenniinsa tajaajilaa saffisaa ta'ee fi iftoomina qabu hawaasaaf kennuuf hudhaa guddaa ta'ee jira. Lafti qabeenya guddaa waan ta'eef sirnaan baramuu qaba. Hawaasni hundi lafti meetiriin tokko kan eenyu akka taate, eessa akka jirtu, maaliif immoo akka ooltu, qonnaaf moo indastiriif oola, mana jireenyaaf moo mana barumsaaf oola kan jedhu adda ba'ee gargaaramuu akka danda'u teekinooloojii guddaa sooftiweerii qopheessinee jirra. Amma hojiinsa Adaamaatti jalqabamee jira. Kan Adaamaa finnee magaalaa baay'ee keessatti itti fufaa. Kana waan ta'eef akka naannoo keenyaatti rakkoowwan lafaa fi lafa waliin wal qabatanii jiran hiikuudhaaf sirna qabiinsa ragaalee qabiyyee lafaa qindaawaa ta'ee fi teekinooloojiidhaan deeggarame uumuudhaan sirna kaadaastira seeraa diriirsuudhaaf sochiiwwan hedduun eegalamanii jiru. Sochiiwwan kunis tokko misooma humna namaa, lama balalli qilleensaa geggeessuudhaan ortofootoo fi kaartaa bu'uuraa qopheessuu, sadii tuqaawwan to'annoo lafaa babal'isuu, afur gurmaa'insaa fi hojmaata barbaachisu diriirsuu, shan ragaalee qabiyyee lafaa gurmeessuu, ja'a bakka hojii mijataa uumuu fi gamoowwan seektara lafaa ijaaruu fi kan kana fakkaatanidha. Balalli qilleensaa gaggeessuudhaan eeriyaal footoo irraatii odeeffannoo lafarra jiru, odeeffannoo qulqullina qabu magaalota keenya keessa jiru argachuudhaaf balalli qilleensaa irra footoo ortofootoo qophaa'ee jira. Ortofootoo qophaa'ee sana akkaataa bilookiitiin, akkaataa kutaa magaalaa fi bilookii istaandardii qophaa'eetiin qooduudhaan odeeffannoo mana galmee keessa jiru kan duraan alfaabeetii ture sana akkaataa teessuma lafaatiin akkaan walitti dhufee wal simu taasisuudhaan kan gurmaa'aa jiru jechuudha. Kun immoo maaliif gargaara? Tokko tokko cittuu lafaatiif koodii kennuudhaan yookaan immoo paarseel ID nambarii kennuudhaan tokko tokko qabiyyee lafaa eenyuun akka qabamee jiru, yoom akka kenname, akkaataa kamiin akka argame, bara kam akka kenname kan ibsu salphaatti baruudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Kunis odeeffannoo lafarra jiruu fi mana galmee keessa jiru wal simsiisuudhaan ragaa lafa magaalaa qindaawaa ta'e yookaan Integrated Urban Land Information System uumuuf hojjetamaa jira. Hojiiwwan kunis ganda
qaxanaa fi hollaa hojiin keessatti geggeeffamu adda baasu, kaartaa kadaastiraa fi cittuu lafaa qopheessuudhaan sanada abbaa qabiyyee waliin wal simsiisu. Hirmaannaa uummataa dabaluuf hubannoo hawaasaa uumuun koree taajjabduu fi komee dhaggeeffattu hundeessu. Tokko tokko cittuu lafaa daangessuu fi qiyaasa geggeessuu. Waajjira keessatti ragaa yookaan faayila abbootii qabiyyee irra jiruu fi odeeffannoo lafa dirree irra jiru wal bira qabuudhaan mirkaneessuudhaan bu'aa beeksisuu. Abbootii qabiyyee lafaa galmeedhaaf gahooman kanaaf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa kennuuf kan dandeessisu moosaajiin galmeessa qabiyyee lafaa ministeera saayinsii fi teekinooloojii waliin ta'uudhaan humna keessaatiin yeroo gabaabaa keessatti misoomee magaalaa Adaamaa teesti gochuudhaan milkaa'ee yookaan saksesfuul ta'ee jira. Haa ta'u malee hojichi akka naannoo keenyaatti haaraa yookaan calqaba ta'uu magaalota naannoo keenyaa hunda bira ga'uudhaaf kan yeroo dheeraa gaafatuu fi humna bal'aa barbaadu ta'us hojicha hojjechuun kan danda'amu ta'uun hubannee jirra. Kana jechuun lafa naannoo keenyaa, lafa magaalaa keenyaa hunda barree siistama keessa ogashin akka qarshii baankii keessa jiru jechuudha. Qarshiin baankii keessa jiru saantimii tokko nama tokkorraa gara nama tokkotti gaafa ceetu hin beekamu. Sadarkaa sanatti lafa keenya to'achuu qabna. Sadarkaa sanatti beekumsi lafa keenyaaf qabnu guddachuu qabna. Gama biraatiin magaalaa Adaamaatti iddoo hojii mijataa uumuu fi wiirtuu ragaa bu'uuraa hundeessuudhaaf kan gargaaru gamoon abbaa darbii afurii yookaan G+4 magaalicha keessatti ijaaramee sadarkaa xumuraarra ga'ee jira. Akka naannoo keenyaatti rakkoo bulchiinsa gaarii ta'e hawaasaaf tajaajila saffisaa fi iftooma qabu kennuu fi danqaa ta'aa kan jiru keessaa inni tokko adeemsa kenniinsa saffisaa waraqaa eenyummaa waliin wal qabatudha. Rakkoo kana bu'uurarraa furuudhaaf hojmaata isaa teekinooloojiidhaan deeggaruun bifa dijitaalaatiin jiraataa naannichaa ashaaraan kennuudhaan akkuma paaspoortiitti waraqaan eenyummaa jiraataa magaalaatiif akka kennamuuf hojjetamee jira. Kana qofa osoo hin ta'in uummatni naannichaa yaada isaa karaa bilisa ta'een ibsachuu akka danda'uuf marsariin yookaan weebsaayitiin hojjetamee jira. Marsarii kana irratti tokko beellama fuulduree yookaan online, lama bilbila bilisaan, sadii ergaa bilisaan yookaan firii SMS dabarfachuu akka danda'u haalli mijateera. Bu'uuruma kanaan odeeffannoo qulqullina qabu qindeessuudhaan ol kaa'uudhaaf yookaan kuusuudhaaf wiirtuu odeeffannoo naannichaa yookaan Regional Database Center hundeessuuf kan dandeessisu bu'uuraaleen mankuusaa hanga tokko guutamee jira. Hojiiwwan gurguddaa haaromsichaan hojjetaman keessaa tokko immoo rakkoolee tajaajila geejjibaa naannicha keessa jiru hiikuuf hojmaatonni adda addaa hojiirra oolaniiru. Sektara kana keessa hojii badaa, hojmaata badaa, wanti silaa uummatan gammachiisne uummatni sektara kanarraa silaa argatee mootummaan argatee akka sektara tajaajila kennuutti as keessatti gammachuun baay'een hin turre jechaadha sektara kana keessatti. Haaromsa keenya dura dhaabbileen leenjii ga'umsa konkolaachisaa naannoo keenya keessa baay'ee turanii baay'ina qofaa osoo hin ta'in hojmaatanii fi istaandardiin isaan ittiin hojjechaa turan sun baay'ee dogongora kan turee fi hanni kan keessatti baay'ate ture. Kan biraa kanaan dura haaromsa keenya dura kan turee fi lubbuu nama baay'ee kan galaafachaa ture, qabeenya baay'ee kan gaaga'aa ture, nageenya tiraafikaa wajjin wal qabatee, ga'umsa konkolaachisaa wajjin wal qabatee, ga'umsa konkolaataa wajjin wal qabatee, namas keessatti qooda fudhatu wajjin wal qabatee rakkina baay'ee ture, nama baay'ee dhumaa ture jechaadha. Giddugalli mirkaneessa ga'umsa konkolaachiftoota magaalaa Adaamaatti ijaarsa xumurames isa tokko. Fakkeenyaaf Adaamaatti jiddugaleessa leenjii tokko ijaarree jira. Jiddugaleessi leenjii sun ga'umsa konkolaataa konkolaachisaa
tajaajila seektara kanaa sadarkaa olaanaatti kan ceesisu maallaqa guddaa kan hojjetame jira. Achi keessatti dargaggoo barumsa awutoomotiifiis haa ta'u makaanikaal injiinariingiin ba'anii seektara kana keessatti immoo bu'aa guddaa fiduu danda'an caaseffama mootummaa keessatti caaseffama abbaa qabeenyaa keessatti waldaa geejjibaa keessatti waldaa dhaabbilee leenjii keessatti waldaa sakattaa keessatti bu'aa mataa isaanii qabeenya mataa isaanii keessa galchanii guddina biyya kanaa akka fuulduratti deemsaniif jiddu galli tokko ijaaramee jira. Ammaaf Adaamaa irratti jalqabne malee akka naannoo keenyatti iddoo jaatti yaadaa jirra. Tokko Adaamaadha, already hojjennee jirra. Lammaffaan Jimmaadha, sadaffaan Naqqamteedha, arfaffaan Amboodha, shanaffaan immoo Shashamanii irratti in ijaarra, iddoo jaatti ijaarrachaa. Kan leenji sun akkuma jiru ta'e namni dhaloota irraa daa'imummaa irraa barachuutu irra jiraata waan ta'eef kutaa tokko amma kutaa 8tti kaarikulamii barnootaa keessa waa'een barnoota tiraafikii akka galu ta'e murtaa'ee jira. Gama biraatiin rakkinni kan ture waldaalee geejjibaa deddeebisa uummataa keessattis hannaa fi hojmaata malee taarifa mootummaan baasee ala nama sukkaneessuunis hin ture innis sirnaan sirraa'ee jira jechaadha. baroota dheeraadhaaf 2009 duras ta'ee bara dheeraadhaaf ni kan hojjennu hojii qonnaatii fi hojii humnaati kan hojjechaa turre qabeenyaa kana immoo akkasumatti kan ilaalaa turredha. Achi keessatti wanti laallemaa inni namni lakkoofsi isaa naannoo miliyoona 6 ta'u naannoo keenya keessatti hojii qabu gaafa jennu kun gara parsantiitti gaafa jijjiiramu gara dhibbeentaa 18 ol ni ta'a. Rakkoon isaa baay'ee hammaataadha. Namoota amma kanaa waggaa tokko waggaa lama hojii qabsiisuu hin danda'amu. Hojii dhabdummaa naannicha keessatti babal'atee jiru furuufis haaromsicha booda hojiiwwan adda addaa hojjetamanii. Bara 2009 haa ta'u 2009 dura gaaffiin kun gaaffii bara dheeraati. Gaaffii bara dheeraa abbootiin qabeenyaa asitti gurmaa'anii qabeenya kana saamaa fi harachaa kan turani uummanni qonnaan bulaanis dargaggoonni naannoo kanaatis gaaffii mootummaadhaaf kanaan dura dhiyeessaa kan turanidha. Kanarraa kaanee maal qabna risoorsii ofirkaama maal qabna ilaaluu yaallee jirra. Kana keessatti naannoon keenya kan qabu tokko lafa albuudaadha. Lafa albuudaa dargaggoodhaa fi namoota irraa deeffannee laachuudhaa kan yaalle namoonni sun akka investaraatti waan qabatama albuuda sana irratti dabalan hin qaban. Lafa qabu hin qotu hin gurguru. Kana immoo eenyutu godhuu danda'a. Nuti investara kan jennu kan dhufee qarshii duwwaa osoo hin ta'in sammuu isaas gargaaramee hojii namoota bal'aatiif uumee haala kan jijjiirudha malee qabeenya uumamaa qotee gurguree kan qabeenya ofii horatu jechuudha. Amma gurgurtaa hanga ammaa ji'a torban kana keessatti daangota naannoo konkolaataa 6,355 dhiyeessineef jirra amma torbee darbeetitti. Kanarraa naannoo birrii walumaa galatti miliyoona 4.6 arganneerra. Isa irraa naannoo birrii miliyoona 2 nutti dhiyaatu parsantii 40 hin qooddanna parsantii 60 immoo ittiin gara fuulduraa ittiin jijjiiruudhaaf block account yookaan immoo baankii herreegan sochoon irra jira jechuudha.
qopheeffama bal'aa gochuudha yaallee jirra. Kun egaa kan itti gammades kan itti gaddees jiraachuu danda'a garuu furtuu rakkoo tokko goone ilaalle. Akkuma kaasuuf yaalametti jijjiirama karaa sadii. Tokko jijjiirama gara diinagdeetiin firankilii jijjiiramni jira reedi. Duraan eebbifamnee harka maatii kana iddoo hojiin qabaanne har'a akka dhuunfatitti ofii keenyafillee of dandeenya maatii of jalattillee nama bulchoo maatiifillee nama qoodee isaan jiru. Obboleewwan keenya hin barsiisuu dandeenyeera. Maatiifillee hanga tokko qoonnee isaan barsiisuu dandeenya. Jireenya ittiin gaggeeffataa jiru. Akka karooratitti qabeenyeen jira. Fakkeenyaaf gurgurtaa hanga ammaa ji'a torbaan kana keessatti arganne naannoo miliyoona 1.8 kaarentilii hin qaba. Within 6 months naannoo birrii miliyoona 4 akkasittan xiqqaaf hin arganne. Estimeeshinii amma jiru kanaan wal deemnu ta'e. Kana qusannee yoo xiqqaate warshaawwan of danda'e simintoo faabrikaa oomishuu danda'u ba'a shawaa kanarratti akkuma keenya darbaanis hin jira. Akkuma keenya warri adaatis hin jira. Akkuma keenya warri isi simintiyaaf baay'inaan jira waan ta'e isaaniin aksiyoon tokko uumne warshaa kanaaf dhiyeessoo osoo hin taane asumatti fuunee nu oomishuu akka dandeenyu akka kaayyootitti nu qabanne. Kan biraa qarshii akka naannoo akka mootummaa federaalas kan jiru itti gargaaramuudhaan waalqoon bara kan biliyoona 2.3.4 kan ta'u liqii kennuudhaa danda'ee jira. Kun waggoottan darban keessatti mul'atee hin beeku. Mul'atee hin beeku jechuun maal jechuudha? Waalqoon qarshii amma kana dargaggoos liqeessee hin beeku. Humna akkasiis hin qabu ture. Amma mootummaan deeggarsa godhee dargaggoon qarshii argatanii hojii garaagaraa keessa akka hirmaatan godhamee jira. Garuu kana jechuun hojii gahaa ta'e hojjennee irraa kan jedhamu miti. Namni hojii hin qabne baay'eedha. Fedhiin jiru baay'ee guddaadha. Humni naannoo keenya immoo amma fedhii sanaan ga'u. Fedhii sana guutuuf jalqabbiin keenya garuu baay'ee abdii namaa kennaa baay'ee gaariidha. Kana irratti hundoofnee hojii bal'aa hojjechuuf akka ka'umsaa nu ta'ee jira. Nuyi akka dargaggootti yeroo qabeenyi kun qabeenya qaamolee asirratti gurmaa'anii abbootii qabeenyaa harkaa fuudhame dargaggoonni kun haa fayyadaman jedhee mootummaan murtii jajjabduu kana murteessu gammachuu guddaa nutti dhagahameera. Qabeenyaan kunis immoo kan keenya yeroo jennee harkatti fudhannu itti baay'ee itti gammanneera. Yeroo faayidaa isaa kana garuu faayidaa kana abbootii qabeenya naannoo kana yeroo fayyadamaa turan ni beekna. Fakkeenyaaf konkolaataa tokko birrii 100 birrii 1,000 fi 200 1,000tti gurguraa turan. Har'a garuu kan nuti gurgurru birrii 600 fi 500 birrii 50tti kan gurguraa jiru. Mootummaan akka mootummaatti ejjennoodhaan gatii gurgurtaa kanas tilmaama isaa baasee akka dargaggoonni naannoo kanatti gurmaa'an jijjiirama guddaa gara fuula duraatti fiduu danda'anii fi haala mijeessee nu gargaare waan kanaaf guddina ofafootiif baay'ee nu jajjabeessa waan jedhuun yaada qabaan asirratti. Gara fuulduraatitti sirriitti deeggarsa mootummaa irraa barbaannu fakkeenyaaf maashinaariyoota adda addaa liiziidhaan yoo hin danda'amu ta'e. Qarshiillee hanga nama qusannee hiyyeessuu waan dandeenye ta'e baankii biyyoolessaallee ta'e baankii biraa parsantii hanga tokko qusannaa nuu kenne abjuu keenya abjuun isa itti akka ce'uu dandeenya. Deeggarsa ogummaallee meebii nu bizinesii kana keessa yoo seernu haaradha. Deeggarsi hin barbaachisa. Namni tokko hubannoo qabu irratti more training kennuun hin barbaachisa. Abbulalii gorsitoota konsaltaantota adda addaa wajjin oomishu mijeessan waan akkasitti osoo nu duukaa bu'an. Haa ta'u iyyuu malee namoonni lafa kanaan dura seeraan fudhatanii amma lafti gara baankii mootummaatti deebi'ee hojii dhabaaf gaafa kennamu namoonni mufatan immoo waan tokko yaaduu qabu. Biyyi kun indastiriin biyya kanaa nagaa argatee waliin jiraachuu kan dandeenyu qabeenyi sirnaan qoodamuu danda'u. Walumaa galatti ifni jijjiiramaa naannicha keessatti mul'achaa jira. Jijjiirama kana babal'isuuf
tumsa qaamolee ga'ee qabeeyyii hundaa gaafata. Akka waliigalaa hanga ammaa deeggarsa nu godhameef baay'ee galateeffanna. Kana booddees hojiin kun cimaa waan deemuuf hawaasnis dargaggoonis abbootiin qabeenyaas hubatanii waliin taane haala biyya keenyaa haala kufaatii dinagdee biyya keenya keessa jiru hiikuu jijjiiruu hin danda'ama amantaa jedhu qabna. Kanaaf immoo gahee isaan akka taphatan anis amantaa guddaan qaba.